jirtu jirte jechuu baate akkasitti waraana adeemsi gorellaa itti No, no, bobbaastanii. no. Dagi. Bona akkasii himtate waan siin galitti jira. Gaafa qorre bari yoo barbaade inni nu dhiita maal taate? Inni tumaaree akka jinne afartoo kiyya intala rogaattu bira jira, intala gosaattu, intala biyyaattu bira jira. Osoo inni karaa irraa jallate qeerroollee nama akkasiisanii miti gartee wanti nuti nu bulchaa jenneef osoo kaleessa gartee isa beekuu baanne nu bulchaa hin jennu osoo ishii beekuu baanne nu bulchaa hin jennu gurbaan illee gurbaa faayidaati gurbaa gosaati gurbaa akka beeku intalli illee akkasuma gartee gaarima lamaantu walitti gore osoo inni harkaa buute isii harkaan buutu kanaaf hin gartee amma mirkaanarra jirani mirkaana kana harkatti hin kunnuuti nu bulchaa inni afarsoo kenna kuma uumaan baati tun. Barna atama fakkeenyaaf waa takka si gaafadha. Bona amma yoo fakkeenyaaf nama jimaa gamoo waa gartee gizee mirkaanusa yoo waa gaafatte waan inni gadi nimne hin jiru. Gizee mirkaanee kan yoo gaafatte bodii si kaawwanni kalee dabarte si galee. Marree gurbaan erga mirkaana keessa jiraati jette gartee uuma ambaatitti nu dhoorgiti gartee sodda jala kana jira soddaati jala kana jira yoo waan mirkaanaallee dubbanne mirkaanee waan biraa dubbata gartee uumaan asiin naman dubbiftu. Gurbaan akka kaleessaatii miti ka soddaa qaba soddaatii qaba ijatu irra bu'a yoo taatellee keessumaan gadi buufna yookaan haa qabbanaa'u bakkuma jedhe tana narraa fudhume. Laala bakka keessaan gadi buufnutti ni fudhadha garuu bakka dhiyaabeeti jettu kanatti fudhadhu maaliif jennaani gaafa gartee bubbulte gartee maali tiruun bubbulte maalii taate Oromoon sila. Lafeedhaan. Marree ati obboleessa komatte illee akka komatte sabaa yaade mee akkam jette dubbii tana obboleessu. Amma fakkeenyaaf dhaga'i boroo amma dhaga'i maaliif didanii beektaa boroo amma gaafa yoo xiqqoo bubbullee itti kaana jennee gaafa duraa sanatiin duute yoo naan jaa maal jee deebisaan. Ila boonaa kiyya afarsolleen kallattii ma dubbate atillee kallattii ma jirta dhuguma afarsolleen wayita jedhu kana qorii qabuufi miti sirna keessa dhaabatee dubbatee dubbii addaan galchee keessummaa qabee addaan galchee sirna jala dhaabatee afarsolleen jaalaluma gadi jirtu laphee jirtu onni irra jirtu maaf komate komii tan ammoo akkuma boonaan jedhe immoo har'a dhugaadha kalee adda jira har'a nama wajji jira har'a keessummaa isa laala ija isa laala har'a sirna guute har'a ammoo yoo dubbate maal jedha jettiin kalee maal jedhan jettuuni bar har'a maal jedha jetti maaliif mushurraa waan ta'eef soddaa waan qabu soddaatii waan qabu dhala waan qabuuf amma jala kana hunda kana maratu ciisa. Kanaaf har'a mucaa kana ammoo yoo dubbisan kalema mootu jila har'a ammoo maal dubbata namaan jetti afarsolleen nu haa obsu sirni isaa adduma lafa jirti har'allee hin tarre afarsoo borullee hin tartu sirni firaa hin tartu sirni gosaa hin tartu tana nu haa obsu akkuma boonaan jedhe immoo waan jirtu hundaan keessan dabdellee keessan qajeelchina inni har'a waa hedduutu jira ija hedduutu laalaa ijji kaleetii fi ijji kalee laalanii fi ijji har'a namni laaluun addaan tanumaaf boonalleen siin lolate afarsoo kiyya hin jirtii tante keessumaan sirreessina aanan immoo gosti immoo jaalalti immoo beeyte qorraa fi ho'an qabdu gaafuma qaban quntuutan gaafuma qaban gurra micciira waan ta'eef homaa sii micciirama inni sii quntuuta mallee tana nu obsi jechuu barbaadeet. Akkasi. Okay, galatooma ulfaadha anillee isinii naddan jiru. Garuu ani marqa gaafa ho'aana dorgitanii gaafa qabbanaa yaaddu akkanaan hin jenne. Inshallah sargi irra deebi'aa godhaa ja'aaranni nama hedduu komataara waan ta'eef irra deebi'anii haa godhanii. No, qeerroon dhagaa'ii dhuma shaamalaan qeerroon komatamuma qaba maaliif jennaani gaafa feemasii keessa gaafa gargaarsa keessa maqaa yaamaa turre gaafa sargii isaa kan inni waa'ee nu yaamuu diduun isaa kun. An ummata kana beeksisa godhi. Santu malee. Amma duraan dursee ammootu aarii keessa butamnee dhiifama baga rabbiin isin ijaare warra agartee lama ta'a ciisaa sadi ta'a kaa'etti Oromooni warra agartee arrii wajjin filatu rabbi isin haa godhu warra akka ammaa agartee torbaanuma lamaaf ol fuudhee gaafa guyyaa sadii addaa ri'ee jedhu rabbi isin hin godhini jidduu teessan hamtuun hin seenini horaa bulaa dagaagaa deebana ilma wayyuu dhalaa ilma biyya bulchu. Akkasitti arsiin addaan arsii akkasina fakkaatan gara keenya sanitti ilma diinii diinagdee dhaalu rabbi isinirraa haa baasu ilma sabaa rabbi isinirraa haa baasu ilma biyyoo fi biyyee ofii dhaalu rabbi isinirraa haa baasu wallahi isinii gammannee jira nutti himattanillee nutti himatuu baattanillee isinii gammanna maaliif jennaan kaleessa battaanii akkuma keenya gargalchaa turtan quba rabbiin baga isinii laaffisee ulfaadhaa galatuma.
Amiin ulfaadhaa galatooma nu jiraadha. Walaa hundi keessanuu hedduu naa galatooma ulfaadhaa. Namni osoo itti himatin dogongoraan jalaa hafillee namni itti himadhellee kan itti himillee hundi keessanuu dhiifamallee na of oolchaati. Alumatu xiqqoo usisubte akkasitti wal jala na jalaa hafte hundaafuu inshaallah rabbi haa laaffisu. Gaafa jaartii biraa dabaladhu ammoo hunda Oromootu yaama. Jaartii biraa dabaladhu. Okay, sabboona kiyya maarree dubbiin dhufte reefi tana soddatu as jala jira soddaatitu as jala jira irra nu darbeettani. Amma as jalaa bayani. Tu salphisee. Maa jechuun soddaatiin jirtutti waan dabalatanii maa? Neetworkiin qabeenya jira farsa. Neetworkii daree. Kolfina wiila deeman. Baabura ati waan gochoo darbere. Maal lolan maa masaanuun hirkoodha. Akkasii galatooma hawaasa keenya warri jala kana jirtanillee dhugaadha namni wanti nama komatuu fi nama gartee nama qabaan dadhabdi jetti Oromoon gaafa mammaayitu. Qeerroollee wanti isin komattaniif dhugaadha kalee waliin jirtanii kaleessa ilma gosaati kaleessa ilma biyyaati kaleessa hayyu kaleessa beeka kaleessa bakka hundarraa mul'ata gaafa gummachuu keetis akkamis irraan qoodanneedhaaf hin komattanii dhugaadha. Sun akkuma jirtutti jirtin hundi keenya gartee bakka sadhiima komii qabna garuu haa ta'u malee gartee tokko qillee haala qilleensaallee ilaaluudha qabna lammaffaallee ammoo gartee nama jala hafuu dandeessi. Haa ta'u malee jecha qeerroo kammaa kana keessa na bute beektaani haga qara isaa falmataatti ture gartee guyyaa gaafa biraatitti dabarsee akkas jechuun isaa kun haadha manaa bira taa'ee haadha manaa haarawa bira taa'ee akkana jechuun isaa kun nama hundaa laalchise. Ayyee haa ta'u walumaa galattu warri komattanillee irraa hafa obboleessa keessan obboleettii teessan gammachuun isaanii gammachuu kenna. Kan isaanii qofa osoo hin taane isinillee warroonni akka afarsoo kun ka gartee kophaa gartee baxxaaniyaa garaggalabbaxaa bulu lama ta'a nama lama ta'ee sadi ta'ee ko rabbi isin haa taasisuun hunda gartee waan fuudha qabdu rabbi isin haa agarsiisu rabbi isin haa beeksisu rabbi waliin isin haa bulchuu ulfaadhaa yeroo biraa walitti deebinaa kabajamaa isin jaalannaa horaa bulaa deebanaa halkan gaarii isin haa ta'u. Amiin 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 galatoom galatoom. Ulfaadhaan nu jiraadhaa umurii nu dheeradhaa. Asumaanuu hawaasa keenya warri jala kana jirtan akkaawuntiin kiyya guddaan dheengadda muciyyoo gaafa waadii sirriitti ajjeesanii darbanii san suuraa isii irraa osoo haasofnu na jalaa bubate asumaanuu warri fooloo narraa hin qabne fooloo na tolchuu irraanfatinaadha. Fooloo godha kaleessallee sinuma fooloo godhe ani nama arrabseellee yookaan nama xiqqeessellee fooloo illee hin dummeeffanne haddallee borullee yoo taate hawaasa keenya sagalee ta'uun kifiyyaa nuun barbaachisu nama nuun arrabsiisu warri fooloo narraa hin qabne fooloo godhadhaa asumaan isin jechuu barbaada galatooma ulfaadhaa. Tola galatooma namni 260 jirta hundi keessanuu boonaa baalee nama yoo rakkattan illee itti bilbilattan rakkoo keessan yeroo hedduu haasa'u rakkoo hawaasaa irratti ka akkaawuntii isaa illee jalaa ka gubate hundi keessan yeroo takka hundi keessanitti dabalama namni as jirtan hundi keessanuu fooloo godhaan hundi keessanuu dafa. Hundi keessanitti Sorry difama waa dalagee dhufaa jira waa makiinaa irraa buuse. Difama maal haasa'u turtan? Walaa ana sonna sitti fuuna jennee waa'ee makan kee irra jirra. Kakara fuudhaa nama kaasuu qabdanii iyyuu qorsa jiddumaanu dhiifama. Namoonni asumaanii dubartootni kenna baay'ee maallaqa keessa nyaatamtanii akka dubbattanii gara dubbattanii dhabdanii jaarsummaa rakkachuu keessaan jirtanii boona fooloo tolfadhaatii nama jabaadhaa yoo rakkoon jiraates haga danda'ameen waan humna ofii godhee sagalee nama isinii ta'uu danda'u waan ta'eef warri Dubaay keessattuu boona fooloo godha warri Dubaay keessattuu boona fooloo godha.
Follow godha Follow hafarsoon godhadhaani boonaa follow godhaani. boona wallahi follow godhadhaa nama ofii jabaa ofii kee jabaa keessan jabeeffadhaa isin jechuu barbaadaan. Galatooma. Injira farso. Kun gandummaadha. Oh, injira kaatee